Amma wanta ansiin jedhe wantoota ansiin himee dhumaa xumurtee dhuftee moo akkasumatti hamma sakkuma kanaan dura haasaa nama dhiibu. Yaadeen ture wanta sinaan jirte kuusataa illee yaadeen ture garuu sababa koo dhuunfaa kootiitiin wanni isin jettan ammatti qabadde ifa. Rakkoo dhuunfaa maalii? Hamata meeqa ba'ee? Na dhageessaan jedhe ani jiruu dhabeere bakki na sa'a bakki kun anaaf hojii akka ta'e beekamoo beeku. Hayyee kanaafuu maaliif hin raawwanne? Akkuma isin jedhe sababa rakkoo dhuunfaa kootirraan kan ka'e wanticha illee hojjechuuf yaalan ture garuu humna kootii waan ta'eef gochuu hin dandeenye ifa. Yeroo itti qofa. Na uffataa jirta. Uffachuu koo miti. Amma daqiiqaa kana gidduutti raawwattee wanta kana fiddu taanaan ani eenyu akka ta'e anumas sitti agarsiisa. Dhageesse ija koo duraa